dhiirummaan qabdutti haa aslaan. Abbo kana maal gootana qafoo qullaa maal gootana agarsiisa kan qafoo qullaa bara raajaan qabu. Wanna yaani ofirraa baatee deemtee fi kan itti fi nyaatu yaani namni kamuu qabu. Osoo jedhu achi sisinde fiigichaa achi baata. Maal goota sinta? Maa jalaan fiinire. Dhageeffadhu mucayyoo guyyaa meeqa si barbaada itti sirraa waa takka dhabnaan dhiira mana ol galfatte obboleessi kee. Nama akkam jedhee bara? Laati nama akkam jedhee? Keef nama akkam hin gootu waa gaaddisiin abadan. Gaaddisiin abadan kana. Qoyaat abbo yoo akkana silaala namoonni nagaawii fakkaata abbooti. Ati furri mayaani waa takka hin beekne wayyaate abdeen kan jiru. Ani akka targeetu qoruu qaba jecha. Dubartiin takka waa sirra dhabdoon dhiira biraan fidu. Maa dirqama akka kun adiidhaa wanni kun bifa kanaa jedhaniituma daarektii wanna godhachuu siin galu isaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyi isin haa jiraatu isin jenna. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya har'a maal qabattanii dhufte jechuun keessa hin oolu har'a waan ajaa'ibaa ta'u qabadhe isin dhufee jira jechuudha kabajamtoota kiyya. Akkuma beekamu jechuudha har'a eessatti argama yaayaa hoppiratti argama jechuudha. Chaanala abdiitti argama jechuudha. Maaliin nu dhufte jechuun keessa namaan oola. Kabajamtoota kiyya har'a waan ajaa'ibaa ta'u qabadhe isin dhufee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma beektan abdiif gaaddisiin jechuudha waan isaan walirra dalagaa waan muca'oon sun isarra dalagaa turtan hunduu quba qabdan jedheetii yaada. Akkasuma immoo namoonni baay'een karaa keessatti na dubbisaa turtanii maaliif muca'oota mucaa kanarraa oofni maaga inni maraatuuf eeyidaa manaamin waan baay'ee yaadota baay'ee karaa hundaan na barreessaa jirtan akkasuma na dawwaltanii daarektirii biyyoota garaagaraarraa na dubbisaa jirtan jechuudha. An jaaladhee osoo hin taane waan kana dhugaa dubbachuudhaaf sababa hanga wallollu tokko geennee jira jechuudha waan kanarratti. Bakka hundattuu inuma gorsaa muca'ootanillee tumee waan meeqa irratti dalagee muca'ootan isa jalaa baasuu fi muca'oon immoo hin danda'amne. Akkasuma isa waan waawwiin dhamaasteertu waan ta'eef innillee akkuma isin jette yaani yoo isin gurrallee qabdu gurra yaani isin faana masakama jechuudha. Har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu har'a waan ajaa'ibatu qabadhee dhufee jira jechuudha. Isaan gaaddiseen amma saahiba isiittu mana yaame bakka isaan deeman quban qabu ulaan cufuuti abdiin qulfii harkaa kan qabu bana madhiisee deema laali naan jettiin asii kuttee jechuudha. Kanaafuu an amma yaaduu tokko naa dhufe kabajamtoota kiyyaa. Yeroo abdiin dhufutti kaameraa kee dhuunfadheetuma mucayyoon dhiira mana filattee osoo atiin jazbaan kun akkana mana jirtu dhiira algaarra wal gangalchaa oolanii akkamitti ati maqaa nu nyaattee akkamitti waan akkanaa dalee mucayyoon tuni si tuffattee si ammoo akkana qoricha si gootee si dhamaaste waan akkanaa kan akkamitti daleetii jedhaan jechuudha. Kaameraa dho'isee waan inni naan jedhu fuulduruma keessanitti agartan jechuudha hanga xumura sagantaa kennan hordofaan affeera keenya. Maal gootas? Maal gootas? Taa'ee abbaa maal gootaa amma? Kutaa dubartootaati maal goota? Kutaa dubartootaati. Kutaa dubartootaati? Eenyu mura kennee kutaa dubartoota? Bakka kana eenyu dhiira moo dubartii? Dhiira moo dubartii? Dubartiin ijoo bultaa illee yoo waliin bulle markoo. Dubartii waliin buluu eegaltechaa dubartii waliin buluu eegaltechaa. Amma dubartiin weerartii ati? Jiraa waliin bulaa ta'uu hin laa dubartiin weerartii jedhee bara. Laa ajaa'iba qabdaa. Yoo waliin bulle maali jettee bara? Egaa waliin bullee maa jarris ilma namaa ta'anis namaati wanyaan nama. Waan nama kutaa kan keessa ciisu horii zana jettee ciisaa jira. Meejar. Meejar. Injira. Yaa fi kottaa hime obboleessa kottaa rabbi koo gattaa. Maal? Gargaa'e. Been achi na himtaa waan na. Yaa fi asuma gattaa isin jedhe. Been achi na himtaa aboo. Laa ilaaha illallah. Beena. Gaduma taa'ee isin jedhe gattaa. Been achi na himtaa. Asuma sitti ma gattaa hime. Yaa ki asin maal natti taati beena. An ijoollee isa deemte bakka isaan yaani baruu feetaami waa ani si goru jiru baruu feetaami. Kootu asin na himtaa sin jiraa. Asuma gattaa kootu jettee. Ati saalfattuusa? Maaf saalfadha abbo? Hai, si ati dhiisiiti anumaanu kutaa kana seenu ati. Ati dura maal goota siin taate? Ati homaa si duraasi? Osoo jedhu achi sisinde fiigichaa achi baata maal goota siin taate? Maal jechuudha? Maqaa nu nyaattee laa ilaaha illallah. Maal jechuudha barbaada? Osoo jedhu na seente fiigichaa achi baata? Osoo jedhu achi si dhuftee fiigichaa achi baata amala kee yaani. Laa hin baaka yaani maamna seenti jarrillee. Maamna seenti. Yaani dubartoota waliin guddanne dubartoota keessa guddanne yaani dubartoota hin jaallanne malee irraan baqan mutaa beeki. Akka keeyyatti hin baane.
Masha Siga Allah. lami. Amma na gorsu wetta. An kana mo woni sinjiro ko. Jara gudeedi yoo naan jedhin qabiti. Eh? Waa atin beekana waa. Gude di miti yar. Ma isaan sigdo si barbaada dhabdeeti si barbaada turteeti gurma sirraa dhabdee ate maqaan nyaate bura bisaa dha. Maaliif? Ana mo sinjiro. Maaliif jedhee beena garas deemna kanas. La maqaan nyaate me bura an takka dadhee addunyaa kanarra biyaa fidee jechuudha. Nama akkaan keetii waa suraatu argambe. Keessa fuudhalaa jira. Abbo dhalaa jira surri ol bisamaa fides akka wanna. Maaliif? Akka yeroo biyya Kana rabsi kaabu jara. arrabsii miti akka yeroo biyya saree nu ariitu surri ol bisaa qabaattuu yeroo hin qabne isaa kana fi maal goota akkana jala fidde wanna jala dubartoo jala. Maaliif? Maal godhanii? Yaa akii mucayyoon waamee dhageeffadhu Maa jalaan finne. dhageeffadhu mucayyoon guyyaa meeqa si barbaada jettee sirraa waa takka dhabnaan dhiira mana ol galfatte obboleessi kee. Anam wanni siin jedhu anam. Dhiira. Anam wanni siin jedhu anam. Dhiira. Dhageeffadhu anam wanni siin jedhu. Yaa akii qaata maqaa nu balleessita. Amma hambaa hafte billaa elee osoo ati mana kana keessa muca'uu bira akka nama wannaa bira teettu. Ijoollee alaa dhuftee asitti mana keessa waan hin taane dalagaa oolan san jedhu. Yaa akii anam qaama. Dhiira maali? Dhageeffadhu anam. Yaa abboo dhiira maali? Abboo mee dhageeffadhu. Qaanfadhee anam akkuma ta'u dhabee mana kana ada asii waa ammanaa beeru seeti asii waan jarri dalagaaran mana kana diidil wal godhaa oolanii suutaan dhageeffadha beeta akkana ta'e jidaara gurra qabee dhageeffadha mana kana akka waan ana sirreessa mana kana algaan kun olii gadi wannaa ta'e anatu mucaa akkamitti eebiidha mana dhiiraa mana namni jiru mucaa wantu maalteeti jedheeni akka sirrifatee fiigicha asii baallachuu. Gaaddisee dhiira fide? Laa gaaddiseen kana gootu. Akkana kun. Laa gaaddiseen kana gootu. Abbaatu nama akkam jedhee bara? No. Laati nama akkam jedhee? Keef nama akkamiin maali? Hin gootu kwa gaaddiseen kana. Abaddan. Gaaddiseen abaddan kana. Qoyaat abboo yoo akkana silaara namoota nagaawii fakkaata abbooti ati furri mayaani waa takka hin beekne wayii ati abdeen kan jiru. Maa gaaddiseen kana gootu kwa. Angaaf guyyaa sii wal bara dhusa osoo rabbummaan na dhabamu na godhe addunyaa kana. Maaliif? Kala. Maaliif jedhe? Guyyaa takka jedhee sii wal baru sanii osoo dhabamu ta'e saffira dhabbale. Sababa naa hin Sababni? Maaliif? La sababni ati jazbaadha waa takka hin beekne tokko achi qabe lammaffaa yaa akii billaha alaykum mee mucayyootu afaan baafattee waa meeqa si qaratte waa meeqa dhagaa hojjirraa waa meeqa dubartii bira deemtee inni bar dhiiraa miti inni bar akkasii inni bar akkanaa inni bar waan akkanaati inni bar yaani mucaa kana osoo namni itti dhiyaatu jiraatee mana hakimaa geessanii jedhaa kana hunda maqaa si balleessaa deemti. Maaliif mana yaalaa dhageessanii? Maali sababa maa al ta'e jedhe? Waa tulan si dhukkubaadhani? Dhukkubbii kana jaallas jira. La dhukkubbiin kana jaallas adaati dhukkubbii kama. Maa dirqama ijoollee. Kama yoo mataan nama bu'aafate yookaan garanna dhukkube mana hakimii dhaqanii of laalaa seeta dhukkubbiin kana jaallas jira abbaa addunyaa. Dhukkubbiin maali? Baratamaa yaakii. Mucayyoon si barbaadde sira dhageeffadhu si barbaadde sira ala tokkoffaa. Anoon barbaadne hoo? Anoon barbaadne hoo? Rakkoo adda. Fayyaa qabdu lama lama gala. Maasha Allah. Fayyaa qabdu lama gala. Laa fayyaa qabuuf kan qabne ta'an barbaadu fidiiti akkasiin na laale. Ta'an barbaadu fidii. Kan barbaadne maal goota asin mataa ijoollee wanyaachiifta mataa nu gargaarta. Maatama anama bar waan durumaa waan gaarii akka tiran gorsin hin beeku. Amma wanti tana qabadhu jecha naan jedharta baratan. Qabadhu. Fayyaan qabdu dhiira fiddee ati likkiin jirtu jechuun maal? Abbo rabbi jedhee keefitti dubartiin takka mana kan keetaa osoo atiin dhiiraa atiin dargaggeesse osoo namni bara osoo dullachallee jaarsallee yookaan maatii biraallee bakka biraa qabu ta'e maatii bakka namaarra jira osoo atiin kun mana jirtu keefitti dubartiin mana yeroo ati gabbaata eeggatteeti dhiira biraa dawwalattee mana nyaamatti. Yaa fi gaaddiseen kanan gootu sin jedhe. Gaaddiseen kanan gootu. Gaaddiseen kanan gootu. Ada dhugamaan namatti galaatiisa. Dhugamaan kala ati fayyaan qabdu waa takka dhugamaan ani si dhamaasteerti obboleessi amma wanni an sin jedhu rabbi addunyaa bakka irratti illee si haaraan waa takka wani biraa wanta sin jedhu. Maali? Kala. Maali fedhe? Jecha biyya ani addunyaa bakka irratti illee rabbi si haaraan. Maali fedhe na himka? Addunyaa bakka irratti maali? Kanas fayyaan qabdu kan maaliif maa? Akkamitti dubartiin osoo dhiirri mana jiru abboo billaalee osoo dhiirri mana jiru. Abbo boodan saalfataa bara anin gaafa. Maal saalfataa abbo wanni amma ta'u namooti tana akka duutu godhuuf deemta. Amma ta'u waliin na bira fidimee na bira abbo dhageeffadhuun kamimi mee amma mucoo sana dawwaliiti yoo argu faayinni kun algaa kanarra guute
مي أما دولي أما الدول مي قاعد يسأل سياق نبرد أبي مي ديران فين أفوق تايتو مي قاعد يسأل ما نيرو ما أنا كانت هين فين يو إيش نانجت كنو يوصل أقدر أما سيدا ولا نبرد طيب أنا سين في دايو سين في ديرات قرو مرامو وان برهلي يا أخي قرر ديسي مور ما يو في ميل رامور أنا وانا نقول أنقر رامور سيجي تجيفة يو سين في دين جرو نانجت قاعد يسأل كم كنا بوته كم كنا قوتي أكمل كنا قوتي إذا ولي قادو كنا قافت تاري واجن كنا قوتي لا كم كنا بوته قاعد يسأل ما أنا قافت تاري بنا واجن كنا قوتي ما أريد بيه لا أجايب لا أجايب أنا تيجا كم كنا بوته قاعد يسأل ما هذا جاب زيتا ونا جاب زيتو ما لا إنغوتو قاعد يسأل كان إنغوتو ها هاي لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مول ما وانا سنجر أجيفت وانا سنجر أنا مول ما قلتي ها أبو من يالك خلاص يو انتاني مو أم بين من يلا على بريجان سيجيسا أبو مال تينا من يلا نجيس ها أو بريز هذا ما جاب يعني مال فيان قبضو فيان قبضو أكملت أسوات دي أتين نيرامنا هجيب تبو مجتيني ديرا أمبا mana galfate وليني ألق سانو ألقى كان كير هركاتي والgalfate akka am fayyaa qabu dirqama koruu qaba koruu qaba akka fayyaa qabu yani akka targitu koruu qaba jecha dubartiin takka waa sirra doona dhiira biraa fidu ma dirqama haka kun adiidha wanni kun bifa kanaa jedhaniituma daarektii wanna gurraachu singalu la naimti bara dalga akka atamma bar directi ma naimti directi ma wanna ati naan jette mujatti tana maaliif hin korinii fayyaa qabdamuu qabdu mana yaalaa si keessa naan jette bara amma na arrabsaarta arraba guddaa ni si arrabsaarta arraba guddaa si dikkate tida balika kara walumaa gara abbaa walumaa gara ati dhiiraamti maal feeta kana feeta gabbaafadhi si mul'isan gabbaafate kun gabbee waa takka faayidaa hin qabne beeytaami dhiirummaan qabdutte haa aslaan abbo kana maal goota qafoo qullaa maal goota agarsiisa kan qafoo qullaa bara raajaan qabu wanna yaani ofirraa baatee deemtee fi kan itti fi nyaantu yaani namni kamuu qabu amma ishee wanni barbaadamu maali beekta wanni barbaadamu maali ni beekta yaa akka dubartii gaqqabanii mana keessatti gaqqabanii bulchuudha malee akkanatti yaani maal qaqqabanii bulchuu waa jaartitti jedhanii jaartiisa deemni kaa dure keefiti ati mana kana isii galchitee isii akkan si goote mucaa'oon karaa si yaalatti waa meeqa si hin jettu waa meeqa si goote qoricha si nyaachifte waa takka si dhamaa si jazbeessite yaani hojii ala si goote kaatee yoo dhiira biraa mana fidattu ati sammuun kee akkam si yaadati طيب أدوما فيتا دقيفة أبدا ما فيتا موج لا أدوما فيتا يدين دقيقة دقيفة دكان موج أيوتنا وامي قافة ديتي إسين كنا بودي رانا أنا أجيس أنا أجيسا أنا سيجار سولي أجيس قالتهم وانا تنتهي قالت سيجار سولي أجيس هاي خلاص يا ما رفتوا اسمه يقطع تام دقيفة ولين وقفت كم يقطع رأي مجاهد أسي أريفة تيسة إنني أسي أصول في تثني ونا يلي إنن على باني وافر عندنا أشيت دقيفة تلو إيه مجاهد ما إنه ما أقول سيمي بالو ما أقول isi magawa isi bakal gosan gafa enu fide mar kana re tu mar kana oli mal go ati lembe aga sin uftu timbe no ko timbo asuma ta ma la ga sin uftu amma yasa fidare wam de ka kana kisa dufti saafe ta duftu ti dawali dufte gara dufte wam fide dawali yo am asati isi activity an jani zigju popira yalla ina garta yo matin tu nar katile dunan sa kan kenan ma du yo fe kalinya do peles ka ma torne Hai, narka dute mau jazwara kana gini, namo kamera bajunya harus umeh. Kabantu hordofeena akkuma agartan kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf inshaallah yaan ayyaada kun naa ta'uun kiyya inni oolu yoo rabbi jedhe maalii isin fakkaata muca'oo tana dura akkuma dura isin hin jedhe jechuudha akkuma jalqabarra isin hime awwanni an barbaadu maalidha isaan lama adda baasuudha maaliif yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf namoota meeqatu karaa keessa bakka yaani an dhugaa dubbachuudhaaf karaa waasaappiit imo kana kanaan an amma sababa ummata yaani cufuuf deema yaani ofirraa shari'a kana yaani yookaan siimii san jijjiirachuuf deema jechuudha maaliif an jaaladheeti miti yaa kiyyan guyyaa hundaa wanni an hin goone hin jiru wannummaa an hin goone hin jiru isaan kan adda baasuuf garuu isa waan namaas dhamaase waan ta'eef kanaafuu waa ani narraa fudhachuu hin dandeenye yoo ani waa hunda ani adda baasee itti mu'inni achuma garagaleeti ishiinti beeti seenee bu'aa oolaa jechuudha hiyyaa dhiyoo isiin suuqalee dheetu jechuudha kamintu wanni kun maaliif booda isa rakkoo keessa waan ta'eef waan akkana irra dalagee jechuudha kamintu chaanaan isaa argadhiisaa imeeli isaan harka waan jiruuf hanga xumura sagantaa keenyatti waan hordoftanii baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadha isin jenna yaada keessan karaa koomintiitiin nu beeksisaa nagaan nu tura.